Isa kana riikoordiin gochaa jira. Qubee afaan Oromoo dachaan cha, dha, nya, dha, sha, tsa, zhaadha. Qubee torba qabna. Achi keessaa guddaa fi xinnaan isaa isaan kanaadha. Qubee tsaa fi zhaan qubee dachaa ergifamoodha. Phaanis akkuma kana. Qubee afaan Oromoo ishii qeenxee irraa qeenxee jechuun ergisaan ishii qeenxeedha jechuudha isaan kun. Qeenxee yookiin qubee tokkitti jechuudha. Dachaa jechuun immoo qubee qeenxee lama walitti dhufanii jechuudha. Qubee qeenxee lama walitti dhufaniitu dachaa ta'anii kanaafuu qubee qeenxeen sun ergisaa yoo ta'e dachaan isaas ergisaa ta'a jechuudha. Qubeen afaan Oromoo guguddaan aba, caa, da, e, fa, ga, ha, i, ja, ka, la, ma, na, o, pa, qa, ra, sa, ta, u, va, wa, qa, ya, za jennaa 26 jiru. Achi keessaa 21 dubbifamaa. Qubeen 5 dubbachiiftudha. Qubeen xixiqqaan isaanis isaan kanaa jechuudha. Akkuma jalatti barreessetti qubee xixiqqaadha. Qubee ergisaa jechuun paadha. Pa, vaadha. Va, za, za jechuudha. Za. Isaan kun qubee ergisaadha jedhamu. Okay. Gaafii namni qabu jira. Gaafii yoo qabaachuu baattan gara jechootattan deemaa jechuudha. Jechootattan deemaa jechuudha. Gaafii namni qabu yoo jiraate gaafii gaafadhaa namni hin qabne yoo jiraate gara jechootattan deemaa jechuudha. Namoonni barbaadan viidiyoo keessan bantanii dhaggeeffachuu dandeessu. Ana kanatti toluu isaa namoonni viidiyoon keessan akka mul'anne barbaadan immoo cuftanii akkuma kana godhuu dandeessu. Gaafii namni qabdan yoo jiraate. Injiruu fakkaataa gara jecha nu dabra barsiisa. Okay, xumurreerraa gara jechootatti xiqqoo dabartee yeroo muraasa jira turraa. Okay, amma immoo Zainab. Barsiisa jira. Okay. Amma waa'ee jechoota haa darbinu. Zainaab yeroo darbe Zainaabii tokko ergeen ture kanaafan Zainaab waamee kitaaba ergeen ture garee irrattis tarii dubbiftanii bantanii dhistanii hin beeku. Calliseen kitaaba ergee jechuudha. Kitaabichi akkasii waan argitan dubbiftaniif isin gargaara. Jechi dheeran akkamii, jechi gabaaban akkamii? Dubbisa garuu hiika isaan bara. Dubbiseera garuu hiika isaan naa galu dheeraa bakka dhiinaa. Yaa dubbifnaan yoomsii galan akkanumattidha. Hundumtuu akkuma kana isumaan isin hin jedhamu. Isuma baay'atama waan muraasa rakkoon qabu. Akkuma isinii galuun godhate innisituma waanuma muraasa. Daqiiqaa naa kennaa. Okay. Okay. Eenyu Adam. Adam jirtaa? Jira barsiisa. Okay. Jechoota dheeraa, gabaabaa, laafaa, jabaa waan jedhaman beektaa? Kana barachuu barbaannaa. Okay. Kana warra nuuf eegala. Okay.
amma isaan nu baaseeni haalan godhaa kallattumaan isa nu baasen kitaaba baase kitaaba sheerii isinii godheen jechoota dubbiftuu jechoota sana keessaa gabaabadha moo dheeradha moo laafadha moo jabaadha jechaa deemtu sana booda immoo waan dubbiftan sana fakkeenyaaf jecha shantu walitti aanee jira yoo ta'e jechi shanan sun walitti dhufee hiika isinii kennuu qaba jechuudha sammuu keessan keessatti. Hiika isinii hin kennine taanaan hin dubbifne jechuudha. Okay. Kan sheerii isinii gochaa jira kompiitara irra. Salphaa miti gaa sheerii gochuu waan ta'eef danda'a. Tokko tokko nama rakkisaa. Okay, isinitti mul'achaa jira. Dhufee jira. Mul'ataa jira. Goojjoon ni Ah, mul'achaa jira. kun yeroon ani amma isin barsiisu qofa otoo hin taane yeroo mana ifta yeroo hundumaa dubbisuu kan qabdanidha jechuudha kitaaba afaan oromoo dubbisuu qabdan kunillee kan kutaa lamaati dhufa kan kutaa tokko waa'ee qubee malee waan biraan qabu kunis kan kutaa lamaatiidha. So kun kan noormaalii mana barumsatti baratamudha. Waan addaa tokko wanti kanarraa mana barumsaa jettanii barattan hin jiru jechuu barbaadan. Kuni carraa keessan manuma teessanii ittuma iftan teessanii hojii keessan hojjechaa mana teessanii haqa jireenya keessan jiraachaa hojii keessan hojjechaa waxii keessan waxaa ittoo keessan itteessaa kan barattan jechuudha. Waan tokko yaaddoo tokko qabaate. Kanaaf carraadha. Malee abbumti argee akka kana miti maatiin keenya kan hin arganne. So maatiin keenya kan hin arganne isaan kana sirriitti lakkoofsi tokko amma maal jedhaa argitanii Argini waan inni amma jedhu hin beeku malee. karaa mirga kanaarraan kan jiru fuula jedha. Karaa mirga kanaarraan kan jiru fuula jedha. Okay. Amma fuula jedha. Inni kun amma fuula jedha jechuudha. Fuula jedha. Inni kun immoo qabiyyee jedha dubbisuudha akka isin gargaarufanii. Inni tokko fuula jedha inni tokko qabiyyee jedha. Okay. Qabiyyee jechuun wanta kitaaba kana keessatti barreeffame jechuudha. Fuula jechuun immoo bakka dhaqnee kitaabicha kana baafannu jechuudha. Barsiisanii gara gadii isaanii boqonnaa gara inni lakkoofsa tokko irra jiru. Hattee Inni lakkoofsa tokko irra jiru maal jedha boqonnaadha. kanaafuu amma isa akkas hin dubbiftaniif ani amma gara kanatti isin geessaa jira. Amma kun boqonnaa jedha. Boqonnaa jechuun isa irraftii fudhatan jechuu otoo hin taane boqonnaa jechuun kutaa kutaa kitaabate jechuudha. Boqonnaa tokko boqonnaa lama. Boqonnaa tokko baratanii xumuranii kanaaf booda immoo boqonnaa lamatti darbu akkas jechuudha malee isa nuti gadi baanee irraftii fudhannu boqonnaa akkasii ingiliffaa amaariffaa akkas jedhamee jechuudha. Kanaaf as keessatti isa kanarra hin turre amma isa kanarra hin turre kun keessa deebii qubeewwanii jedha. Irra hin turre yeroo hin jiru keessa deebii qubeewwanii isa jedhu asirraa miti kan dubbifnu jechuudha. Gadi buunee dubbifnu. Amma kitaabni kun waan baay'ee isin barsiisa. Namoonni fakkeenya tokkoffaan isaa keessa deebii qubeewwanii jedha. Kana jechuun kutaa tokkotti already waa'ee qubee barattaniittu amma immoo kutaa lammaffaatti immoo keessa deebitu jechuudha. Keessa deebitu jechuun riviizhinii irra deebitu jechuudha. Indaganaa yaadachuudhaaf. Lammaffaa boqonnaan lammaffaan isaa maal jedha? Sagalee gabaabaa fi dheeraa jedha. Argitanii waan isin barachuu qabdan kanaafuu kutaa lamatti isin fide jechuudha. Sagalee gabaabaa fi dheeraa. Maa jechuudha gabaabaa jechuun? Maa jechuudha dheeraa jechuudha? Jechuudha. Isin yaadachiisa jechuudha. Inni itti aanu sagalee laafaa fi jabaa. Laafaa jechuun maa jechuudha? Jabaa jechuun maa jechuudha? Yoo maal ta'e laaffisa yoo maal ta'e jabeessa. Waa'ee wajjin maqaan kee yoonnati. Zainaab hudhaa barachaa ture jechuudha yeroo darbe. Hudhaa jechuun maa jechuudha? Maal godheenudha?
Irra buta. Irra buta jechuun maal jechuudha? Akkamitti irra buta? Kanaaf Rashiiditti naqaata maqaan maqaa biyya kanaa nuti maqaa dhumaatiin nama waamnaa. Rashiid magartuu kan jedhudha. Waa'ee magartuu kan amma innaa dubbifnu waa'ee dubbisuu akka salphaatti isinii gala jechuudha. Maatii obbo Elemoo fi aaddee toltuu yeroo dubbifnu isinii gala jechuudha. Leencaa fi waraabes yeroo dubbifnu isinii gala jechuudha. Kun hundumtuu maaliif simboo isinii gala jechuudha. Jechoota oorreedii sammuu keessan keessaa qabdu gabaabaan maalidha, dheeraan maalidha, jabaan maalidha, laafaan maalidha, hudhaan irra butaan maali jettanii beektaniittu isa beektan sana dhugumaan beekaa jettanii dubbistanii akka immoo Zeenaabaa kana isa dubbiftan sana immoo hubadheeraa sammuu koo keessatti fardi bineensa nyaatedha moo bineensi farda nyaatedha jechuudha hiikan isaa jettee sammuu kee keessatti hubachuu danda'uudhaaf bira dhandha jechuudha. Qamalee fi ijoollee innadhaa baay'ee kolfaa taphachaa barattu jechuudha yeroo achi qaqqabu. Kana booda kitaaba kutaa lamaa dhandhaa warra immoo jidduu jidduudhaan qubee hin beekne duubatti deebinee kun irra deebii jechoota qubeewwanii isaan barsiifnaa. Roobalee kan jedhu jira. Kuni roobalee jedha. Kuni umurii joobiraa jedha. Kuni hiriyoota lamaan jedha. Kuni karoora torbanii lammii jedha. Kuni kuruphee yaa kuruphee koo tapha jedhan tokkodha. Okay. Kuruphee jedha. Okay. Kuni lukkuu fi culullee jedha. Kuni siinqee jedha. Kuni hibboo jedha. Kuni ji'oota waggaa jedha. Okay. Kun immoo tokkeen maali yookiin tokkeen tokkittuma kan jedhan tapha sanaa. Kuni jechibsoo ila iddoo kanaa kaasee boqonnaa 20 kana san itti mare beektu kan itti mare argitanii argaa jirre irratti uummata argamaa jiru. dhama aanana jira jedha malee. Okay. Kan itti mare kana yoo argitan iddoo kanarraa kaasee cimuu jalqaba jechuudha immoo. Amma immoo Rashiidumaan siin jedha Rashiidii fi Zainaab boqonnaa 20 irraa Aba. kaasee immoo cimuu jalqaba jechuudha. Sababni isaa gara kutaa sadiitti isin dabarsa. Waa'ee jechootaa keessaa baheetu waa'ee ibsa jechootaa jechibsootti geessaa jechuudha. Gara kutaa sadiitti isin ceesa waan ta'eef asirraa ka'ee cimuu jalqaba. Okay. Alright. Okay. Kamal sagaleen si biraa Booddee iyyuu kitaaba kana gareerra nuuf kaa akka hoggaa mana galee dubbifannutti gareerra nuuf kaa kitaaba kana booddee. gareerra jira kitaabichi. Kitaabichi gareerra jira. Okay. Kanaafuu jee dubbisaa sirriitti dubbisaa innaa dhuftan akka salphaatti waliin deemna jechuudha. Okay. Kana booda achirraa kaafnee kutaa sadiitti darbina jechuun achirraa kaafnee cimuu jalqabaa jechuudha. Iddoo sanarraa kaasee kafaltii kan biraatiin malee hin barsiisu jechuudha. Amma iddoo sana isin geessuutti waan jireenya keessaniif hin ta'u hundumaa isin barsiiseera jechuudha. Sana booda kafaltii kan biraatiin yoo Okay. barachuu Ani barbaadan. barumsa cimaa ta'e kaffaltiidha kan jedhamu. Okay. Eewunnati. Zeenaab. An barumsa cimaa ta'e akka kaffaltiidha. Barumsa isa kam? No. Hanga Barumsichi kutaa. cimaa. Iddoo boqonnaa 20 sanarraa kaasee hin cima. Hin cima jechuun koo kan kutaa sadiitti ta'a jechuudha. Fakkeenyaaf kan amma kafalleenii kan kutaa tokko jechuma waloon jecha otoo hin ta'in maqaan isaa qubeedha kutaan tokko walumaa gala. Kanaafuu ani kutaa tokkoo fi kutaa lama qubee fi jechoota hundumasaa hima barreessuu hundumasaa iddoo tokkotti isin barsiisen. Kutaa sadii sana immoo yeroo ga'u akkami beektaa sadarkaa mana barumsatiin kan barattudha malee beekumsa jireenyatiif feesbuukitti postii gochuudhaaf xalayaa dubbifachuudhaaf kan si fayyaduu miti. Sadarkaa mana barumsatti afaan Oromoo gadi fageessitee beekuu danda'uuf yoo ta'e malee. Loqoda dhaqaa jechoota dhaqaa maqibsa dhaqaa jecha ibsa dhaqaa xumura dhaqaa isaan kun sadarkaa mana barumsaati. Isaan akkasii nan baradha jechuu barbaaddu taanaan kafaltii kan biraas hin barbaachisaa jechuudha malee isa kanaaf sin gargaaru anas nan gargaaru kana sin barsiisuu baadheedhaaf mana barumsaa dhaqxanii ittiin fayyadamtanii jireenya gara fuulduraatti afaan Oromootti hin jiraattan hin qabdan yoo ta'e sin hin barbaachisu jechuudha siniif. Okay. Isaan kun keessa deebii qubeewwaniiti. Warra haaraadhaaf yoo ta'e malee namni qubee kana hin beekne hin jira yaadu sin keessa isa kana kitaaba dubbisaa sin ofii keessanii warra qubee hin beekne immoo keessa deddeebinaaf akkamitti walitti firoomsaa akka isaan deeman jechuudha. Asitti gaafii akka qabdan kunoo isinitti agarsiiseera.
Eh, Isuma nama isinii barreessedha jechuudha isaan kun hundumtuu. Qubee guddaan isaa kami? Qubee xiqqaan isaa kami? As keessatti immoo qubee afaan Oromoo isinii barreessee isinitti mul'achaa jira. Eetuma haasa'aa jira obboloota. Isinii barreessetu qubee afaan Oromoo isinii barreessan kana keessaa qubee hanqatetti guutii isiniin jira jechuudha. Bakka akka isin guuttanii shaakaltanii barattaniif jechuudha. Kunoo as keessatti immoo qubee afaan Oromoo qubee xixiqqaa Barsiisaa sakandii soddoma nan dhufa. eh, Sakandii 20 booda nan dhufa. rakkoon qubee afaan Oromoo qubee xixiqqaa wal keessa makee isin jalaa barreesse jechuudha. Anama fakkeenya aabaa caadaa jedhee isin barsiise miti inni qaarraa ka'ee wal keessa baxabbaxee yookiin makeetu isin barsiisaa jechuudha. Yeroo sana qubee sana sirreessiti bareechi barreesse isiniin jira. Aarraa isinii ka'eera fakkeenyaaf gaaddoo kanatti barreesseera. Achirraa iiddoo kanatti isinii barreesseera. Argitanii? Laa ta'uu danda'a. Laa isinii barreessanaa asirra qaa isinii barreesse. Asitti baa isinii barreesse. Kanaaf jidduu kanatti guuttu jechuudha isin. Guuttanii shaakaltu jechuudha mana keessatti argitanii. Yoo akka itti shaakaltan malee isinii hin galu. Gonkumayyuu. Qubee afaan Oromoo bifa kanaan sammuu keessan chaalenjii gootanii shaakaltu. Waa'ee feesbuukii dhiisaa. Waa'ee iimoo dhiisaa. Maatii keessan dubbisuu dandeessu. Kanan hin ga'a. Okay. Daqiiqaa 10 qabna. Daqiiqaa 10 keessatti wantoota muraasa laalla. Isaan kun hundumtuu irra deddeebi'uudhaan boccuu. Kun immoo dandeettii barreessuu keessanii isinitti agarsiisuudhaaf barreessuu nan danda'a jechuudha. Barachuun waan biraati. Barachuun, dubbisuun, dhaga'uun waan biraati. Kin barreessuu immoo nan danda'a akka inni asirratti jirutti. Kanaaf akkaataa isinitti bocuu barbaaddan isinitti agarsiisaa jechuudha. Boci isiniin jedha jechuudha. Kunoo jechoota isaan kan. Jechoota dubbisaa irra deddeebi'uun barreessi jedha. Kunoo isa kanarraa kaanaa jechuudha nutam. Inni kun barreessuu danda'u. Garuu jechoota isaan kun. Kanaafuu Rashiid, Zainaab, kan biraa Kamaal seentee jirtanitti fakkaate sagaleen kootitti dhaga'ama yoo jiraate jira jedhee. Amma nagama. Waan Nagaa seeneen soowwan akkam fayyaa. jettu alhamdulillah. Nagaa ati jechoota barachuu barbaadda moo qubee hin beektu moo akkamii dandeettiin kee maal jirti? Ani qubee walitti hin dubbisu danda'ee xiqqaa fi guddaa wal keessa godha. Haa ta'u malee qubee A fi B maal akka fakkaatu gargar baaftee hin beekta. Haa ta'u. Ati nurraa fagoo miti. Gara warra kutaa lammaffaa keessa jiran jechuudha. Kutaa tokkoffaa jechuun warra qubee hin beekne zeeroorraa kaasanii aan, baan, caan maal fakkaata jennee barsiifna. Warra immoo qubee beekan qubee sana akkamitti fidanii jechoota walitti ijaaruu jenna. Ida isaan jechoota walitti ijaaranii dubbisuu danda'anii qubee laafaa, qubee jabaa, qubee gabaabaa, dheeraa jechoota jechuudha. Jechoota barsiifnaa irra butaan hudhaan maal fakkaata jennaa. Isa kanarra geenyee jirra jechuudha. Akkami Kamaalati kana dubbisuu hin dandeessaa? Halkan jedhaa mire. Halkan jedha. Yaa ilaalu faana akkati dubbisuu dandeessu. So halkan jedha jechuudha. Halkan kana keessatti wantoota muraasa ilaalla gaa. Asumarra dhaabanneet qubee xiqqaadhaan akkuma inni barreessettan qubee xiqqaadhaan barreessa. Warra kaaniif ifaa akka deemuuf egaa dandeettiin nama hundumaa wal caala waan ta'eef. So Isa halkan kana taanu dubbisu. Zainaa bara Eh, dubbisi maal argameeti. Guyyaa jedhama maal jedhama? Inni immoo guyyaa jedha jechuudha. So amma gaaddoo kanatti ishee halkan jettu kana keessatti wantoota baay'ee arganna. Tokkoffaa hundi isaanii kan barreeffame qubee guddaa moo xixiqqaadhaan? Xixiqqaadhaan. Qubee afaan Oromoo qubee xixiqqaadhaan barreeffame jechuudha halkan kan jedhu. Isuun kana namoota warra kaaniif akka galuuf halkan kan jedhu guddifnee yoo barreessineef qubee isaan kun qubee gurguddaa ta'a jechuudha. Okay. As keessatti haan dubbifamaadha. Aan dubbachiiftuudha. Laan dubbifamaadha. Kaan dubbifamaadha. Aan dubbachiiftuudha. Naan immoo dubbifamaadha. Garuu naannuma warra oolee dubbachiiftuu ofirra qabu. Laa fi kaan walitti aananii jiru qubee afaan Oromoo dubbifamaadha. Dubbifamaa gosa wal fakkaatu otoo hin taane gosa lama ta'anii wal bira dhufanii garuu dubbachiiftuun gidduu isaanii hin jirtu. Dubbachiiftuu malee yeroo galan gosti isaanii adda adda yoo ta'e qubeen afaan Oromoo dubbachiiftuu malee gosti isaanii adda adda ta'e lama ta'ee wal bira yoo gale maal jedhama? Jecha maaliif jenna iddoo kana?
Dafaaga barataa cimaan yoo jiraate kan keessa barbaaddan jecha halkan. hin dhageenye ani wanni biraan dubbisaa jiru. Eh? Isaas jala jiru gaafii sadaffaarra jiru dubbachiistuun lama wal bira taanaan isaan lama jiru nageenya. Akkami Waa'ee dhiinii dubba- fi waa'ee aan akkamii wal bira waa'ee- fudhate? waa'ee dubbachiiftuu keessaa baanee irra mul'atu. Waa'ee dubbifamaa haasaa irra jecha halkan jedhu keessatti dubbifamaan laa fi kaan walitti aananii jiru. Qubee dubbachiiftuun gidduu hin jiru. Jecha akkasii yeroo arginu laa fi kaan jechuun dubbifamaa waliin fakkaanne gosa garaagaraati. Yeroo sana jechi sun jecha maaliiti jenna? Jecha Irra gabaabaadha moo butaa. laafadha moo taankii jecha irra butaa jedhama. Qubeen irra butamu as keessatti qubee kamiidha? Laadha moo kaadha? Laate irra butama. Laatu irra butama jechuudha. Yeroo hundumaa jecha afaan Oromoo keessatti jecha afaan Oromoo tokko keessatti qubeen afaan Oromoo dubbifamaan lama wal fakkaatee hin dhufne yoo ta'e dubbifamaan gosa garaagaraati yoo ta'e dubbifamaan gosa garaagaraa sun yeroo walitti dhufe jecha dachaa yookiin qubee dachaa hin uumu yoo ta'e qubeen dachaa laa fi kaan wal bira dhufu hin jiru waan ta'eef qubee laa jalqaba dhufte ishee afaan keessatti liqimsineetu kaa dubbifne jechuudha. Hal jennee afaan keessatti liqimsine hal kan jenne malee yoo ta'uu baate immoo yeroo darbe maal asitti hime foormulaa kana fayyadama. Fakkeenyaaf dubbisuun isin rakkise yoo ta'e qubee i jidduu galchaa yoo isin rakkise qubee i jidduu galchitanii halikan yeroo jettan no halkan jechuu isaati jettanii isinii dhufa jechuudha. Dhuma irrattis akkuma kan argitan yoo ta'e naan maal hin qabdu dubbachiiftuu of biraa hin qabdu. Kanaafuu isinii dubbifamuu yoo diddee isin rakkifte halikanii yeroo jettan dhuguma halkan jechuu barbaade jechuudha. Halikanii yeroo jettan. Haa ta'u malee seera barreeffamaa keessatti akka kana qubee irra butaa yookiin qubee liqimsinee darbinu jechuudha. Okay. Guyyaa jedhameti inni itti aanu. Guyyaa. Okay. Guyyaa jechuun maal akka ta'e namni hin beekne jiraa? Okay. Faalladhuma halkanii haa jennu gaafa biraa yoo dhabne guyyaa jechuun yeroo ifti jiru yeroo faallaa halkanii jechuudha. Eeshi jecha kana keessatti gaan xiqqaan uu xiqqaa yaa xiqqaa fi aa xiqqaa uumame. Iddoo kanatti gaa xiqqaadhaan ka'ee uun tokko yeroo taatuun gabaabbatti moo hin dheeratti? Gabaabaadha. Uun qubee dubbachiiftuudha. Qubee dubbachiiftuun kophaa ishee tokko yoo taate galte hin gabaabbatti gu jenna malee guu hin jennu jechuudha. Gu jenna jechuudha. Yaan lama yeroo taate maal taate? Yaan lama wal bira yoo galte. Jabaa. Qubee afaan Oromoo keessatti dubbifamaan lama kan wal fakkaatu yaa fi yaa wal fakkaatati dubbifamaan lama kan wal fakkaatu wal bira yoo gale hin jabaata jechuudha. Fakkeenyaaf guyyaa hin jennu jechuudha. Guyyaa jenna jechuudha. Yaa baay'ee jabeessinee afaan keenya keessatti guyyaa jenna jechuudha. Sababni isaa lama ta'e. Okay, qubee afaan Oromoo aan lama wal bira yoo galte aan wal fakkaatti qubee dubbachiiftuudha. Wal fakkaatti lama yoo wal bira galte maal ta'a? Dheeraa. Qubee afaan Oromoo jecha dheeraa fida jechuudha. Fakkeenyaaf guyya hin jennu jechuudha. Guyyaa jenna. Sababni isaa aan lamatu wal bira gale waan ta'eef. Isaan kana isin barsiisuu barbaade namni salphaatti gaaffii qabu yoo jiraate iddoo kana salphaatti kan hin deebineef namni gaaffii qabu yoo jiraate gaaffiin isin deebisan. Okay. Asirratti amma gaaffii isin gaafadhu. Gizee amma isin achi nu barsiiftan kana barreeffachuu danda'uu qabna moo yaani akkanumatti bakka ilaaluu danda'ama? Barsiisa gaafii sadaffaan jabanaadha. Gaaffii miti kun dubbisa sadaffaadha. Seera kee eeggadhu gaaffii kan biraa namni gaafachaa jiru waan ta'eef yeroo nani barsiisu yoo barbaaddan barreeffachuu dandeessu. Yoo barbaaddan dhiisuu dandeessu. Yoo barbaaddan teessanii yoo na dhaggeeffattan natti tola teessanii dhaggeeffachaa yoo natti haasoftan sababni isaa viidiyoo waraaban jiran. Viidiyoo isa waraabu kana isiniifan ergaa irra teessanii yeroo barbaaddan teessanii barreeffachaa dhaggeeffachaa intarneetii qabdu taana yeroo barbaaddan teessanii barachuu dandeessu waan ta'eef barreeffachuu dandeessu waan ta'eef rakkoo hin qabu harka keessaniif beekumsa keessan teestii of madaaluudhaaf barreeffachuu dandeessu. Inni itti aanu jabanaa jedha.
ittaanu mana jedhaa, ittaanu morma jedhaa. Isaan kana yeroo ittaanu irraa kaafnee ilaallaa. Gaafii addaa namni qabu gaafii dabalataa yoo jiraate innee sa'aatii lama kan ta'u gara sa'aatii lamatti dhiyaate dadhabnee ta'u turre waan ta'eef gara mana keenyatti deebina. Gaafii namni qabu yoo jiraate daqiiqaa tokko. Barsiisaa gaaffiileen qabani. Kitaaba kana beektaa reefuun ani eegaan jooyin godhe waatsaappii ni agarsiisa. Reefuun seeni. Jidduu Isinii sana ergina. jechuun kitaaba jala waan harkatiniif kitaaba sanii barbaada. Kan ammaan tanaaf. Okay. Isinii ergina. Taankiyuu hundi keessan galatoomaa. Gaafii yoo qabaattan gaafii yoo qabaachuu baattan immoo nagaan tura. Wal barsiisaa baradhaa. Gaafii yoo qabaattan achi waasaap irratti gaafadhaa. Namoonni isinii deebisanii hin jiru waan. Walii galle. Nagaa jettanii deemuu hin dandeessu. Warri deemuu barbaaddanii yeroo ittaanu namoonni viidiyoo keessan banuu barbaadan viidiyoo banattanii barachuu dandeessu. Namoonni cufuu barbaadan kun kana cuftanii barattu garuu hin waraabnu. Kun kana isinii ergina.